Miji'a bu'aa ba'ii keenya. Miji'a bu'aa ba'ii keenya. Miji'aan bu'aa ba'ii guyyaa kana sirna sagantaa eebbaa barattoota markaza ahlul quraan sababeeffachuudhaan ustaazotii gamtaa daandii guddinaa akkasuma barattoota isaanii dabalatee keessummoota garaa garaa wajjiniin zanaa fataa kan jechuutti jiru miji'a bu'aa ba'ii keenya sirna sagantaa eebba barattoota markaza ahlul quraan kanarratti waan barbaachisaa ta'een wal duraa boodaan oduu odeeffannoo isaa qulqulluu ta'e qofa abatee kan isiniif dhiyaate miji'a bu'aa ba'ii keenya hundeessaa fi barsiisaa markaza ahlul quraan kan ta'an ustaaz Jaafar Abdallaa akkasuma barattoonni markaza ahlul quraan hundumti keessanuu bagaa itti geessan guyyaa gammachuu keessanii congratulation mabruk alfa mabruk qabsoo yeroo dheeraa gochaa turtan baga guyyaa arraa kana itti milkooftan isinuu jechuu barbaanna guyyaa arraa kana gaa sirna sagantaa kanarratti akka nuti argamnu ispoonsara kabajaaf jaalalaa kan nuuf ta'an ummu fobbaan akkasuma zam sirna sagantaa eebba barattoota markaza ahlul quraan kanarratti akka nuti argamnu kan ispoonsara nuuf ta'an egaa nutis kana sababeeffachuudhaan kunoo guyyaa arraa kana gammachuu keessa kanarratti argamuudhaaf qophii barbaachisaa ta'e xumuruudhaan kunoo isin keessatti argamnee jirra shaabashaanuuf jedha kolfaanuuf xaxxabadha miji'a bu'aa ba'ii keenya miji'a bu'aa ba'ii keenya. Kabajamtoota dhaggeeffattoota miidiyaa bu'aa ba'ii hundumti keessan martuu assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Jirra jirtuu isiniin jecha sagaleen tamsaasa kallattii isiniif darbaa jiru kun oddaa markaza ahlul quraan irraayi. Akkuma beekamu guyyaa har'aa kana sirna eebba barattoota markaza ahlul quraan kana sababeeffachuudhaan gaaddisa markaza ahlul quraan keessatti wal agarree jirra. Baga rabbiin guyyaa har'aa kanallee sirna sagantaa eebba barattoota markaza ahlul quraan irratti wal nu agarsiisee jecha sagantaa guyyaa har'aa kanarratti akka nuti argamnuuf kan ispoonsara kabajaaf jaalalaa nuuf ta'an urjiiwwan markaza ahlul quraan kan ta'an ummu fozaanii fi zamzamidha. Nutis ispoonsara kabajaaf jaalalaa nuuf godhame kana sababeeffachuudhaan kunoo guyyaa har'aa kana waadaa isiniif gallee turre hanga danda'ame tokko gargaarsa rabbii keenyaatiin qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Gara ogummaa kaameraatii fi odiitara sagaleetiin kan nu wajjin turan Ayyibaa binti Baabaatii fi Adiluddiin Shifaati. Keessummeessituu guyyaa har'aa kana ta'uudhaan kan nu wajjin turtummoo Hayyuu Gameettiidha. Sagantaa afaan Oromiffaatiin isiniif dhiyaatuun kan isinii wajjin turu an Piroofeesar Nantuqinaati. Sagantaa afaan Amaariffaatiin immoo kan isin bashannansiisaa isinii wajjin turtu gaazixeessituu Zahraa Muhammad Amiinidha. Egaa gama oduu guyyaa har'aa qabannee dhiyaannetti isin dabarsuun dura nashiidaa ce'umsaa kanaan zanaa fataanuuf jedha callisina kolfaanuuf qabadhaa isiniin jenna nashiidaa ce'umsaa kanaa wajjin turtii gaarii. Allahu Akbar. فتني مركز الدين سمو فايو أهل القرآن غفلتني أكبرت بريساباتي حلالا إيفم البتني نفقلاتو ميا مركزي دين سموت ناقرتني نفقلاتو ميا مركزي دين سموت ناقرتني ترى ملكي من ستن علمي بروف مرتفتني مركز الدين سمو فايو أهل القرآن غفلتني أكبرت بيساباتي حلالا إيفم ملتني نقلاتو بيا مركزي دين سموت ناكرتني. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya walitti deebinee raam.
amma hangafoota oduu guyyaa har'aatiif qabannee dhiyaanne kan isin dhageessinu ta'a. Hanga xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaan affeerraa keenya. Haalli baruu barsiisuu yeroo dheeraadhaaf markaza Alul Quraan keessatti gaggeeffamaa ture guyyaa har'aa kana eebba marsaa takkaffaasaa kan eebbisiisaa jirudha. Hundeessaanii fi barsiisaan markaza kanaa Ustaaz Jaafar Abdallaati. Gosa barnoota garaa yeroo dheeraadhaaf markaza Alul Quraan kana keessatti baratamaa ture irraa guyyaa har'aa kana namoota 4 wal ta'an Quraana juuza 30 namoota lakkoofsi isaanii immoo 26 wal ta'an qawaa'idatun nuuraaniyyaadhaan guyyaa har'aa kana eebbisiiseera. Sagantaa eebba guyyaa har'aa kanarratti ustaazotii gamtaa daandii guddinaa akkasuma barattoota isaanii dabalatee ulamaawotaaf daa'ii akkasuma munashidootaa fi keessummoonni garaagaraa sirna eebbaa markaza Alul Quraan kanarratti argamanii jiru. Keessummoota guyyaa har'aa kana gammachuu Ustaaz Jaafar Abdallaatii fi barattoota isaanii qooddachuudhaaf asitti argaman amiirotiinii fi koreen akkasuma barattootiin hundumti isaanii waan barbaachisaa ta'een keessummeessaa jiraachuun himame. Eebbi markaza Alul Quraan kan guyyaa har'aa kana gaggeeffamaa jiru akka diinni shira xaxaa tureen hin eebbifamu ture. Garuu akka rabbiitiin immoo guyyaa har'aa kana geenye eebba markazaa gaggeeffachuutti jirra jechuun dubbatu. Jaafar Abdullaatii fi barattoonni markaza Alul Quraan keessatti wal dhaga'uu fi wal danda'uudhaan markaza kana utubanii asiin ga'an. Amiirotiin markaza kana keessatti Ustaaz Jaafar Abdallaa bukkee goruudhaan tajaajila laachaa turan tokko hanga 3 irratti kan argaman Dr. Obsee Ummu Foozaan Ummu Faamii yookaan Fooziyaa Muhammad jechuun kan beekamtudha. Jarreen kana malettis immoo koree ta'uudhaan bakka amiirotiin hin jirretti kan tajaajila laachaa turan Zamzam Aasiyaa akkasuma kan dhiyeenya kana immoo koreetti dabalamuudhaan tajaajila laachaa turte Dr. Khadijaa Abdii jechuun kan beekamtudha. Maanguddootiin markaza kana keessatti immoo rakkoof rakkisaa ta'e hundumaa akka nama guddaatti dura dhaabbatanii akka yaa'iin tokko hin uumamneef erga rabbiitii kan tajaajila laachaa jiran Muhammad Ummu Zubeer dabalatee Oromtittii yookaan Awwaa binti Abdallaa ta'uu isaanii odeeffanne. Namni tokko akka as keessaa ba'ee markazoota biraa keessatti hin argamneef kan jala deemee to'atu poolisii yookaan shorxaa markaza Alul Quraan kataate markaza kana keessatti ga'ee guddaa ba'achaa jiraachuusiitu dubbatama. Waduuttaan obboleewwan keenya kan dhiyeenya kana sirna sagantaa gaggeessaa isaanii irratti wal geenyee turre akka nagaadhaan biyya isaanii ga'antu dubbatama. Poostaa takka dabalaam. Ustaaz Jaafar Abdallaan toora onlaayinii Imo aappiitiin gara markazaatti erga dabalamanii mudannoon isaan mudatee ture gaaf takka akkuma markaza seenanitti waati ingilisti seenaa ustaaza jennaan liiftii qabachuudhaan markaza sana keessa achi buutee isaaniitu dhabame. Maaliif kana ta'e laata jechuudhaan yeroo nuti itti deddeebinee gaafannu yeroo sanaan aaraya waati ingilisti seenaa yeroo jedhamu ani hin beeku gubbumarraa galtu badhee bakka adda taate ilaalee liiftii qabadhee achi keessa akka nama daangaarra jiruuttan godaanee achi buuteen kiyya dhabame maaltu maal ta'e laata Imoomaaf akkas darbata jechuudhaan of-gaaffii kana eegalee karaa keessaatiin na dubbisuudhaan liiftii qabattaniim yaa ustaaza kottaa deebi'aa waati ingilisti seenaa isin hin jenne malee as keessaa liiftiidhaan baqadhaa isinii hin jenne jechuudhaan yeroo sanaaf suutumatti sossobanii gara markazaatti isaan deebisanii. Kan amma isiniif darbaa jiru kun waduu ijootiim. Hanga
الله أكبر. Sidebinu sagantaa afaan Amaariffaa wajjin turtii gaarii. እዚህ መርከዝ ተማሪዎች ከአሊፍ የተነሳችሁ ቁርአንን የምትማሩ ለአላህ ኢኽላስ አድርጋችሁ ቁርአንን በሚያዛችሁ ልባችሁን ብርሃን ይሙላል። እውቀቱን ሰጥቶ ለእናንተ የኑሮን መንገድ ያበራል። ምርቃታችሁ ነው ዛሬ إنم يا دستانو قانون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودنا يتكبراتشو የባበይ ሚዲያ አድማጮች ዜና ይዘን ቀርበናል። ከዜና ጋር ዛራ መሐመድ አሚን። መርከዙ አህሉል ቁርአን ዛሬ በደመቀ ሁኔታ ልጆቿን አስመርቃለች። መርከዙ አህሉል ቁርአን በኡስታዝ ጃፈር አብደላ ተመስርቶ በሳቸው የሚመራ ሲሆን ዛሬ 20 በላይ በሁሩፍ ከሁለት በላይ ደግሞ በ30 ጁዝ አስመርቋል። ኡስታዝ ጃፈር አብደላ ብዙ ነገር ቢያጋጥማቸው ከዲናቸው እንዳላገዳቸው ይናገርላቸዋል። ኡስታዝ ጃፈር አብደላ በራሳቸው በሚቀሩበት ዘመን ብዙ ነገር ቢያጋጥማቸውና ብዙ ድንጋጤና ሐዘንን የመሳሰሉት ነገር የቅራት ሁኔታ በአለመመቻቸትን ጨምሮ ቢያጋጥማቸውም ከዲናቸው እንዳላገዳቸው ይናገራል። አዎ ኡስታዝ ጃፈር አብደላ 2002 እንደ ኢትዮጵያን ታጠር በሚቀርቡበት ጊዜ ላይ ከጎናቸው አብሮ ያለው ጓደኛቸው በጥይት ተመቶ ቢሞት ኡስታዝ ይሄ ድንጋጤ ከዲናቸው እንዳላገዳቸው ይናገርላቸዋል። እንደ ኡስታዝ ጃፈር አብደላ የመጨረሻ እንዳልሆነ ዳይሬክተራችን ገልጸዋል። ሁሩፍን ዛሬ የጨረሳችሁ የተመረቃችሁና የሁሩፍን ሻዳ የወሰዳችሁ ከኬጂ ወደ አንደኛ ክላስ ገባችሁ እንጂ ቁርአንን አወቃችሁ ማለት አይደለም። አረብኛን ዛሬ አወቅን ብላችሁ የኡስታዝን አይን ለአፈር የምትሉ ራሳችሁን እንድትጠብቁ መልእክታችን ነው። ቁርአንን የጨረሳችሁ ድጋሚ ቀርታችሁ አቂዳ ቀርታችሁ ጎበዝ እንድትሆኑ እንጂ ወደ ኋላ እንዳትመለሱ መልእክታችን ነው። አዎ ይሄ መርከዝ ከዚህ በፊት ብዙ ቢያጋጥመው ተመርቆ የማያውቅና ለመጀመሪያ ጊዜ ሲሆን ከዚህ በፊት ሲያጋጥም የነበረው ዛሬ እንዳያጋጥም ያደረጋችሁ ኮሚቴዎችና አሚራቶችን ምስጋናችን ከልብ ነው። በብርታታችሁ ዛሬ መርከዛችሁ እንዲመረቅና ደምቆ እንድታዩ ኡስታዛችሁ እንዲያዩ ያደረጋችሁ የሰው ሴራ ሁልጊዜ ተጠንዝዞ መርከዙ እንዲፈርስና ምርቃት እንዳይደረግ የሚያደርጉትን አሸንፋችሁ ለዛሬ መብቃታችሁ የአላህ እገዛ መሆኑና የእናንተ ጀግንነት መሆኑን ዳይሬክተራችን ገልጸዋል። የእናንተ ጀግንነት ወደፊት ከዚህ በላይ በርትታችሁ መሄድ እንዳለባችሁ እንጂ ዲናችሁን አሳልፋችሁ ለአውሬ መስጠት እንደሌለባችሁ እንመከራችኋል። ማንኛውም ሰው ዲን ላይ የሚያጋጥመውን ተቃቅሞ ካለፈ ችሎ ሰብር አድርጎ ካለፈ ጀዛው በዱንያም ረሃብ በአክራም ጀነት እንደሚሆን ማንኛችንም ስለምናውቅ አሚሮቹ ማንኛውም ሰው ወደ አለመመለስ ቁርአኑንም ሩሑንም እንዲያከትም ያደርጋል። የምዘምን ሲያጋጥማት የነበረው ለአረፍትና ከዛ በላይ ሊፍትና ብሎክ ቢያጋጥማትም ዲኗ ጠንካራ መሆኗንና ጓደኞቿን ይዛ መሄድ የምትችል መሆኑን ተገልጿል። መርከዛችን እናሳድግ ኡስታዛችን እናስደስት ሲባል የምትባሉትን ሁሉ ደርሶናል። እንደዚህ አይነት የምትሰሩ ዛሬ እዚህ ላይ ተጋብዛችሁ ያላችሁ አሚራቶችም ሆነ ተማሪዎችም ሆነ ማንኛውም በድምጻችን የሚሰራ በሶሻል ሚዲያ የሚማሩ የኡስታዞቻችንና የአሚሮቻችን ስም ማጥፋት እነሱ ለኡስታዛቸው አስቦ ወይም ደግሞ መርከዙ እንዲያድግና ለኡስታዛችን ልፋት አንድ ነገር ማድረግ አለበት ሲባል የኡስታዝን ስም ማጥፋት ይህንን የሚያስተምር ሰው ከጎኑ መቆም ነውር ሳይሆን ደግነትና ጥሩነት ወይም ደግሞ የህዋነት ብቻ ሳይሆን ለጀነትን በር መክፈቻ ነው። የኡስታዛችን ችግር አይተን ከጎኑ መቆም በጣም አስፈላጊ ነው። ወደኋላ እንድንመለስ ለጠፊ ወይም ጤዛ ለሆነችው ገንዘብ ብለን መጥፎ አስተሳሰብ ከጭንቅላታችን እንድናወጣ መልእክታችን ነው። ማንኛውም ተማሪ በስደት የሚቀበለው ከኡስታዙ የሚሰሰት በኪልና አላህ ዘንድ የማይወደድ መሆኑንም እንገልጻለን። በኪልነት ማንንም አይጠቅመው። የሰጠው ይሰጣል። ጥና ተቀበል እንጂ ሳትሰጥ ቋጥሬ ስትቀመጥ ነገሩ እዛው ነው የሚቀረው። ሴራ ከምትጠለዝዙ ምን ላይ ያስፈልጋል? ኡስታዛችን አሚራችን ከጎንሽ ምንድነው ኡስታዛችን የሚያስፈልገው?